namni dubartii nagaa haatitti gafe niitii nagaa himan arganne jechuudha. Akka abbaan kaanus godhatuun immoo jaalala yookaan niitii fuudhee yookaan waan gaarii miti. Isii gubuuf maan nama goobillaa aleekun kun maan nama goo xiqqeennayyuu kun wallahi hedduu dubartii sattaramtu dubartii of sattartee haala gaariidhaa fi amala gaarii qabdu masaanuu fuudhama yeroo hedduu. Masaanuun isaan fuudhanoota akkamitti fanxaaxxu wayii kana jechuun bar jaartii kii ati gad ufin qabini ufin sattarini uffadhu dibadhu akka gaarii fanxaaxu jechuun itti fakkaata. Miin taasifamne waan kana garuu isin dubartii nagaa amalirra masaanuu hin dhuftu. Inuma taasibe hedduu isaanii warra miidiyaa kanarratti. Kalaas akkas taate min chigira alloo taadaatillee nufitti deebitee fanxaaxxare hin fanxaaxxare kalaas. Hin fanxaaxxare egaa fanxaaxuun bultii jala nama teessise. Isa itti gaafatama ree fanxaaxa keessan garuu isa itti fayyadamu. Akka fedhii ta'uu san keessan garuu isa itti fayyadamu. Isa itti gaafatama. Laannu maaliif ofiif akkas fedhare yoo ati akkas hin taane immoo dhalaa bira badhee ilaalare. Hundi ati rabbii keetiif jabattee rabbii keetiif sattarattee jaarsa keetiif of kabajjee waan gariin jechuun janjanaamti gara janjalaan jiru kan beekne ajjabattee biyyoormaa keessatti illee barnoota si barattu jaarsi masaanuu fuudhee dhageetta. Masaanuu fuudhee dhageetta bakka akkanumatti qalaas hin fedhan maal akka ta'e hin beekan subhaanallah rabbiin adii hidaayaa isaaniif haa kennu dhiironni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kan maalalan isinii nama arrabsu maalalammoo dhiirota zamanaa kan inshaallah kan rabbiin faallaa isaan oofe jaartii horatuu qaban horachuu hin beekne jaartii silaa ijaan laalanillee namatti toltu akka laaqa qabdu jaartii kaayyoo qabdu jaartii gaarii jaartii guddina of tattaafattu dhiira horachuu hin beekne dhiira baalagee irraa dubbanne moo isinii canqallaatii keessan quba hin qabne kan mataa keessan rifeensa keessan kana quba hin qabne TikTok seentan nama rabsitan, YouTube seentan nama rabsitan, Facebook seentan nama rabsitan, miidiyaa takka akkaawuntii seeraan qabdan, feek akkaawuntiidhaan nama rabsaa ooltan. Isin kana irraa dubbanna moo dhiirota akka sadii isa irraa dubbanna. Yee? Isin warri nama rabsitan kun viidiyoon ani tuffadheetu maaliin jiraa koomintii dhaqee ilaalle yoom koomintii ajoo hiiseen ilaalu waaw yesedib ma'aat maashaallah. Na arrabsitan garii mura gorsatan warri na gorsatan illee gaalaatooma waa'ee bultii irratti gorfamee bultiiti yaan har'a hin geenne alhamdulillah rabbi bultiiti har'a naa gahe miidiyaa irratti isinii mari'adhe bultiiti yaan har'a hin geenne alhamdulillah rabbi har'a na gahe amma boodallee qormaanni isa kanaan dura ka caalu natti dhufuuf hin deemu gatii qormaatas dabree sana wixxeetiin naa dhufa malee isinii galtee wixxeetii eeggadhaan. Taki milkii maaliif jennaan amma taayimii jaalalaatu irra jira malee taayimii qormaataa bira taree jira. Isinii galtee warroonni immoo teessanuu hin beekne amma fakkeenya waa'ee mukaanuu sifa bukaanuu saasahee ganaa dhukkee kaasee haasaa minum ayaa gabaachuu. Haasaan kiyyoo isinitti toluu baate hin dhaggeeffatina viidiyoo dabarsaanii. Na jalatti immoo daawwas hin godhina nallee hin gorsinaa sila bultii atuu badhee jirtamna chigireen lawma aayidii. Tamam. Wanti nuti waliin nu galchuu jiraate ani paablikii irratti isin wajjin yaada haasaa noormaalii kolfee taphadha. Wanna bultii ilma namaa kalafarraa barnoota tahaa umma ajab mee ijoolleen teen ufaa eeggattu dhaqii waan kana himi jaarsi kiyya akka kana na godhe jettu obbolee wanti na himattu dhaqii himi jedhamee heenii mo'an. Laannoo obboleetii tiitar haasaheet dhugaa dhara isii addaan baafachuu hin danda'u. Maaliif jennaan nulleen gaafa namatti himannu waa'ee jaarsa kennaa san teenne san bichaa dallannee dubbanna. Oyoo sibirallee dhayxe bar hanqinni wayii margita. Ammas ani wanni himuu diduuf maaliif? Ila nan galchu waa'ee bultii nama tokkoffaa dhugaadha. Waa'ee bultii haasa'uu si jammar das nama hin jiru. Anallee das na jedhee naasoo. Garuu warra miidiyaarra wal xiqqeessuu fi warra miidiyaarra of xiqqeessu kanarraa haasa'uun dhiisu. Isinii mari'adhallee naasoo. Walumaa galatti ka keessaan natti himame akkas naan jedhamee iyyuu ani oduu bultii namaatti raasuu dhimma qabaadhe hin haasaa ture jechuudha. Wanni osoo naasa hin dhiisee fi mootuu isa waan quba hin qabneef isii malee. Ka isiin natti himtisan dhagahee dhufee maqaa isaa balleessuu hin danda'u. Silazii waa hin beekne irraa hadhiista. Garuu waan miidiyaarra diqqeen argite tokko nama kabajju tokko nama umukaanusii fi abukaanusi ta'an ani har'aa miti. Wallaahi billaa mizamaana silkii tan kiyya osoo qabate silkiin qabatin silkii namaati isaan argee jechuudha. Ani Oromoo
Oromoo jaarsaaf jaartii namni an arge ummu kaanus Oromoo jaarsaaf jaartii an arge gaaf tokkoffaa jechuudha. Algaa wahii tira ta'anii viidiyoo waraabaa turan. Ijoolleen hin gaafatte isin eessaa dhuftan. Haaroo jarri lachuu shabaaba xixiqqoolee wayitii dhugaa dubbatu gaafa yamanii dhaqan jechuudha. An silkii namaatiin ilaalee gaafasu. Achi as anuu kan hiikaa hidhadhe waa'ee ijoolleetu barsiisanii galtee fakkeenya naaf ta'an jedheetu nama yaadudha. Ol jaalalaaf ol kabajan isaanii hagammaa waliin turuu isaanii. Garuu amma taahimii hagana gahee kamiidiyaan addaan isaan hin baasin. Isin galtee adda fageenyi kanaan dura isin ilmaan isii wajjin yamanitti kophaa isii rakkataa turte addaan isaan hin baasin. Kaayyoof deemte taanan walii galanii deemte taanan sii galee dhunkan ijoollee lamaa miti ijoollee shan guddisuu hin danda'aboo dhiira ijoollee shan guddiste beekan. Ijoollee shan kophaa isaa isin galtee yoo walii galteen hin deemin iyyuu jechuu dhiirri akka dhiiratitti gaafa gadi baatee seera fuutee manatti jaartii horattee achuma jireenya fi jiraatte malee isii aarsuuf yookaan isii tuffachiisuuf ilaalcha gaarii akka injiraa namallee of tuffachiisuuf viidiyoo koolii dhalaa badhee hojii haasaa qarabbaruu suuraa dhalaa badhee olii fidanii qarabbaree boosu tuuni amala namoota xixiqqooti. Abukaan sirrii hin jiru fuudhuun rakkoo miti bar niitii lammataa fuudhuun rakkoo miti chiggara illa'u niitii lammataa fuudhuun badii miti bar kalaas. Ilmaan gattee irra deemte yoo walii galtee hin jirre yoo isin hayyamullee baatte fuudhummaa fi mushkila fuudheetu of bira seera waratu garuu poosti fokkataa kana gartee injiraa miti ganaa waan bira hin jirre waan irraa gammadaa hin jirre waan isa qarqaaraa hin jirre itti miicaan jirtu itti nyaachisaa hin jirtu itti uffisaa hin jirtu isa qarqaaraa hin jirtu irraa gammadaa hin jiru wanni inni suuraa qarabbaree akka daa'imarree banaa jaalala eegaltee miidiyaarra poosti godhumaan inni ree nama guddaadhaa miti inni nutu isaanirraa jaalala barre isin galtee. Kana irraa naasa'inii yoo jechuun barbaadan immoo samii qalamii dibdan uummata mataa qulfii deemaan jalaan dhaggeeffatiin amaaf ta'e isin mari'adheen naasa'an isin mari'adheen naasa'an beektasaa gaafa na feesise bakka fedhe dhaabadhee akka qaddadamu isin mari'adheeti miti. Tamaam namni na kabajjan koomentii akka jalatti hin barreessina yoo koomentii keeriin taa'an jalatti hin barreessina namni isin kabaju namni na kabajja kuuwwan warri nama arraasu sareen na jisne jechuu ani koomentii saba keessaniif hin cufa maaliif sareen rooba keessaa ilarra bakka na godha osuma jettee bishaan caccabsitu mana namaatti illim jetti dafanii balbalatti gaccifan akkasii seentee nama najjiseessin. Kanaaf viidiyoo kee poosti gochuun dur koomentii sin jalaa cufuu danda'an jechuudha. Dhalaa nama arrabsuu malee waa yaaduu hin dandeenye. Dhimma bultii namaatiin raasa'uu jaaladhee miti hin naasa'u garuu nama kabaju tokko nama fakkeenyisaa jettee dura laaltu tokko nama gaarii tokko hin jiraame maali tolles fakkeenya yommuu kaanusin waa hedduu keessa dabaran bar har'a sa'aatii kanatti min chiggiraallo hojjetee yoo ilmaa isaa tana guddise. Maal harmootii miti bar ilmaan miilan deemuu geetti min chiggiraallu yoo waliin galee fuudhee nagaan jaartii isaa manatti akka nama guddaati yoo jiraate hoo isii aarsuuf bar miirri inni godhatu kun isii aarsuuf jechuudha nama guddaa ta'e yoo sammuu xiqqoo dandeemu ani immoo miidiyaa irra jira akka keessan koomentii dhaqee feemasoota hunda koomentii barreessaa jira baasawee feemasoota hunda koomentii barreessaa jira ani immoo yuutuubii irra yaada hojirraa kenna dhimirga kiyya isinii galtii dhiirri tokkuma si jammara. Garuu dhiirri of kabaju akka kanaa miti dhiirri dhiirummaa fi beektu akka kanaa miti dhiirri gariin immoo dhala warachuu qabdullee hin beektu dubartii magaarii warachuu qabdullee hin beektu dhiirri gariin dubartii seeraa wallaahi billaa ta dhaabbanni tolu ta waliin deemtu toltu ta ilmaan wartuuf toltu ta ilmaan guddistu ta ilmaan wartu tan kabaja qabdu tan satirii qabdu dhiirri hin jaalatu mee ommu kaanus dhiise dubartii surree dhaabattu poosti godhe barabbaan kaanus. Umukaan jaartii isaa kan isa bicha isaa miti baniin aadam hundi warra lafaati ka miidiyaa irraatu jaalatu jechuudha. Dubartii xaartu maal balleessite fakkeenya yoo mata illee hamilee isii eeguu waan jedhamu hin jiru. Sijjamar inni isii aarsuu barbaadee miira isii tokko aarsuu barbaadee of xiqqeesse. Namoota isa kabajan bira of xiqqeesse daa'ima cawataa daa'imanii fakkaata jechuudha hojiin isaa. Mee amma laalaa waa tokko fakkeenya sana hima murtii guutuu laalaa. Murtii guutuun kun micattii sanii addaan bahee jennaan waa meeqa ta'e miidiyaa kanarratti. Viidiyoo isaa baalagee jechuudha. Viidiyoo meeqa argine? Qullaa satirii dhaabbatee akkana qaamni isaa qullaa takka. Achillee deebi'ee jechuudha. Umraa makkaan deemee waan inni hojjeta agartanii hojii san daabboo nyaatettee ijoollee foggorsan agareen garuu arge wallaahi argeen jira kun gubatii tana qabritti gala argeen jira. Tamaam. Amma immoo biraankii jedhee dhalaa gandaa fidee akkas godhee jechuudha maaltu nu galchu sijjammar dhiirtii murtii guutuun intala arsiisan horachuu hin dandeenye
intal arsiisan obsitu sijjamar dubartii arsii uumamu waan rabbiin obsa kenneef guddisa warra hojii ta'aa madri obsa kenneef dubartii arsii namni warachuu hin dandeenye dhiirri dubartii arsii hiike dubartii takka wajji ilmaan dhalee arrii adii tan waliin hin baasu booddeen isallee diigama iddoo akka fedhii fuudhaa oole garuu piraankii tahee walumaa galatti soddaan akkasitti piraankii godhe jechuudha piraankii godhe garuu walii galatti maal isin jechuu barbaade murtuguutu gaafa micattii bareedsa wajji akkas ta'u sana eenyu qaamchis micattiisan jechuudha maal akka jedhe beektan badee jaartu walirraa bareeddu garuu maashaallah kin jaartii isaa irraa bareeddu san namni jaartii isaa irraa bareeddu san wajjiin jaartii miidiyaan fayyadamsa wajjiin hin zallaqin amma tana feemasa miidiyaa irratti akka wal godhu wadan jedhee Usmaan Hasaabee garuu viidiyoo koongiraajileeshinii waraabutti jiru warabbil ka'aba biraanki jedhee komposti godhu dargu carraa yoo FB yaade seenu na ajaa'ibsiise jechuudha baguu biraanki ta'e jedhe soddaata malas jedhe jechuun nuti sadeeffattuu himite walumaa galatti dhiirri jaartii gaarii hin beekan jaartii horachuu qaban irra caalan dhiiraa waan subhaanallah jaartii akhlaaqa gaarii qabdu jaartii imaana qabdu jaartii sodaa rabbii qabdu hin beekan maal akka ta'e hin beeku yaa jama'atul ka'e yeroo tokko bar dhiiruma kana shamarran balleesse bar dhiirumatu shamarran akka jallattu taasise waan biraati miti maaliif gaafa ati sattarattee injiraam ija namaatirraaf qabdee gadi jetteen laaftee kophaa taatee maaliif bultii teetiif jettee kaayyoo keetiif jettee fiigitii eegaltu isa maal xamaara baytanii ta'ufitti deebitee meekaappii dibattee ijaarraa kuuliin dhabne tan agartee hidhiirraa chaappistikii dhabne tasurra hin deemtu ta'oota axxartee badhee keessa yaatu ta'a akkasiisan hawwan siin nuti isaanii jennee ibaadaa dhabna ibaadaa rabbii keenna sodaa rabbii keenna amma dubartii hedduu dubartii sattaramtu dubartii of sattartee haala gaariidhaa fi amala gaarii qabdurra masaanuu fuudhama yeroo hedduu masaanuun isaan fuudhanoota akkamitti fanxaaxxu wayii kana jechuun bar jaartii kii ati gad ufin qabini ufin sattarini uffadhu dibadhu akka gaarii fanxaaxu jechuun itti fakkaata miin taasifamni waan kana garuu isin dubartii nagaa hamalirra masaanuu hin dhuftu inuma taasibe hedduu isaanii warra miidiyaa kanarratti kalaas akkas taate min chiggir halloo taadaatillee nufitti deebite fanxaaxxare hin fanxaaxxare kalaas hin fanxaaxxare eega fanxaaxuun bultii jala nama teessise isa itti gaafatamare fanxaaxa keessan garuu isa itti fayyadamu akka fedhituu san keessan garuu isa itti fayyadamu isa itti gaafatamu laannu maaliif ofiif akkas fedhare yoo ati akkas hin taane immoo dhalaa bira badhee ilaalare hundi ati rabbii keetiif ejjabattee rabbii keetiif sattarattee jaarsa keetiif of kabajjee waan gariin jechuun janjanaamti gara janjalaan jiruu kan beekne ajjabattee biyyoormaa keessatti illee barnoota si barattu jaarsi masaanuu fuudhee dhageetta bakka akkanumatti qalaas hin fedhan maal akka ta'e hin beekan subhaanallah rabbiin adii hidaayaa isaaniif haa kennu dhiironni bar hin jiraami yeroo tokko abbaan kaanus meebii fuudha kanaaf haqa godhachuu danda'a. Fuudha kana maaliif ummu kaanus haala daftee hin galle keessa jirtu biyyi kaayiroo yoo keessaa dafanii Itoophiyaa deebi'an malee keessaa dafanii Ameerikaa bahuun ni ulfaatti Ameerikaa boodallee achi booda Poroosesii hedduu jira ji'a meeqa booda hojjettee ji'a meeqa booda atuu seera biyyattii guuttee ji'a meeqa booda atuu ganaa maatii fidatte waan akka hisan agartanii jala amanni fagaachuu danda'a obboleewwan tiyya abbaa kaanus kan fuudhuu hin barbaada isii hayyamsiisu yoo isiin didde hoo dhiira isaa chigira lambar fuudhee callisee horachuu hin danda'a garuu miidiyaa irratti tapha daa'immanii maa taphata cawataa daa'immanii maaliif cawwata ammaayis faaxeen takkana jala seentee hin barreessa jettee jechuudha yoo koomentii kana cufin deemii dura jechuudha deemii dura sijjaa keessaa walitti qabate addaan hiiki fili miici waa itti dibii miici dhahadhu fuula maadiyaatiif jettee akkasitti ajjabattisan micattiin takka fa'a maalii hagii jettiira jala jirti maqaan isii maalii hagiiti maqaan isii maadiyaatiif ajjabatte micattiin sun osoo rabbiif ajjabattee koomentii baalagee hundana jalatti hin barreessitu koomentii gara 40 na jala qabu jettisu koomentiin guutuun arrabsu kan yuutuub banatti ji'a sadii udda ji'a sadii akka yuutuub gadi lakkisuuf viidiyoo na jala seenteen arrabsiti na jala seenteen arrabsiti ani hamilee sii tolchaa yookaan hin gammaddi jedhee ol baasuu dida malee sila koomentii takka takkaan ol baasa garii saalfadhee daddafeef jalaa diileeti godha anuu saalfadhee ganaa laganaa
aaroo sontaani saalfadhe fedhe dubartii waan akkana barreessaa jedhe wajjima ofii barreeffatti immoo subhaanallah namni waan ofii qabu namaa kenna jedhe raayyaa abbaa mancaa wallaahi la'aazim rabbuun riyaa dheeris dhuguma jedhe dhalaan takka takka wajjima kan ketteettee barreessita subhaanallah inna siidhiis immoo keessattuu viidiyoo gaafaan firaankii dhiyoo tana sarpiraayizii jedhee galla kisan jala barreessita maa asaama haka beeznillaahi ta'ala maa asaama haka kaawwanii dhiisuu daddaasiisiin dhiisu tamaam walumaa galatti nama miidiyaa paabliikii kanarra jiru namni irraa haasa'u waan jiruuf irraa haasa'a malee awwaan bultii haasa'uu hin jaaladhu ani nama bultii isaa jabeeffatu hin jaaladha nama bultiin diigamus hin gaddaan ani diigaa bultii namallee ani haasidaa miti oduu haasida ta'e bultiin tii qormaata iddoo keessatti qaata diigamti hin jiraan akkuma namni wallolaa turre abbaa jiruutillee gaaruu nam takka marqadhee nam takka na gorsee nam takka na waa godhee nam takka miti kaasiin nagaye rabbii fi anaa fi isa chaw waa'een kenna isiniin asaasabitti teessan asaabaa ati sana jala deemtee daawwaan itti gootu fiigi gorsa naa barreessitullee nabiibtiiti ijaarsi kan ka'eeyoon ati quban qabdu lama sirratti qaba kanaaf ana gorsuu dhiisi dura ana maaltu na eeggata jedhe chigira lahu afaan ofiitiif urunguun durmii fudhattii jedhan haasa'u kana keessatti yoo balleesse anillee sii galte rabbiin na haadhiisu malee yoo balleesse dhugaadha anis ittiin argatuu danda'a garuu badii takka hin qabu'an wal jaalala isaanii fedha malee wal diggaa isaanii hin fedhu'an tamaam wal jaalala isaanii fedha xiqqeen akkanaa hin fokkata abbaa kaanis fuudhuu mirga qaba eeyyee maftuunoo garuu akka daa'imaa isii aarsuuf gadi ba'e akkana godhachuu hin fokkata akkuma duraan jaaladhee hordofu kabajee hordofsan har'allee immoo jara kana waan argeef dubbadhe tamaam malee wanni irraa haasaan hedduu muudannoo hedduu kun Itoophiyaa TikTok silkii keessaa qaba iideetu godhee gadi isinii lakkisuuf ana beeytan gaafa odeettu ka'een isiniin hin mari'adhu waa hedduu odeessalleedha waan fedhe ejjatuu danda'a Itoophiyaa aayidiyaa addunyaa keessa jiraachuu danda'a garuu waan argee dubbachuu fedhe san immoo hin qaddamare hin qaddam amma waa'ee murtii guutuu hin dubbanne dubbatuu fedhe hin dubbanne laannu maal jechuudha soddaan nuuf hin sifaahin bakka biraatiin sifaahu jechuudha ture jechuudha piraankii ta'e bakka alaa kullaan ammallee akkasumatti qabadha ijoolleen kutaa biraa inni heeruminaa kutaa biraa deemtanii jaarsa biyya keessanii malee inni heeruminaa waliin gitu kabajni jimmaa fi arsii tokko ta'uu hin danda'u ka walii qaban arsii farargeen tokko ta'uu hin danda'u aadaan kabajni akkaataan keessummaa simannaa akkaataan itti bulmaata jireenyaa bakka kutaan hundi yeraasu yohone nagaraallo kutaa keessan irraa kutaa biraa deemtanii hin heerumina warri ganaa heerumuu waddan maybe yoo ammallee wallolaa jiraattan dhiisaa haa deemu jaarsi keessan yoo kutaa biraa ta'e chigira lam kutaa keessan keessaa laaltan heerumtan yoo duroolitti hin dabalamin egaa akkas wayya waliin deemuudhaaf xiqqoo ni ulfaata biyya biraa wajjin isinii galee anama hararge barsiin tokko ol fuudhanii wallaa kennatti warra ilkaan walirraa cabsan beekaa jechuudha ilkaanuma kan irraa cabsan namicha shigidee isiin dhahaan beeytu nama dhahuu beeyti ijoolleen hararge nama arrabsuu beeyti nama tuquu beeyti inni dhaheenaan isilleen guddama kana dhoyite jechuudha qal'oo takka ofii inni guddama kana dhoyite kazzaan ijoollee arsiiti miree dhiirri nama shigiduu beeyti miree bara waan ijoolleen arsiitti hin dandeetti bara badee wallaahi billaahi waan ijoolleen arsii dandeette kutaan biraa dhuftee dhiira arsiitti heerumtee hin dandeettu heerumin dhiira arsiitti ilmas hin jiru obboleettiiti hin heerumin dhiira arsiitti kutaa kan kee malee inumanni heerumin ijoolleen arsii nama shigiduun beekamti nama tumuun beekamti niititi yan jettu ati waa balisan gafuutee si qaxaqaxuun beekamti gaafas immoo abiibti ati miidhamta maaliif amal akkasiin beekamu ijoolleen jimmallee akka yoo ilaalu dhiirri jimmaa namatu manatti fakkaatu jaalalaan nama miisisan na fakkaata wallaahi akkas na fakkaata beeku garuu mala na haraa walloo tana shakkamu walloon tunillee baxaami nama tumti jedhan niitiin tumti walloon tunillee naqinaa wallollee neeruminaa warrumaa wallachuu walaatumatu walumatti walitti taayirmanii wal beekan waan ta'eef amma nuti waan amala ijoollee arsii beeknu arsitti heerumnee shigidamnullee hin cadhisin dhobsinaa jechuudha isinii galtee makanaa bar dubartiin arsii adda jenne malee bar waan addaa waan biraan qabnu nuti isinii galee innaa amma harargeen immoo harargeen dhuftee arsii heerumnaan habiibtiiti haraa yoo dhalaa arsii fuutan xiqqoomaan jedhu garuu shamarran harargee fuudhanii arsii hin heeruminaa wallaahi tun isiniif nasihaadha isinumaa obboleewwan jedhan maaliif jennaan dhiirri arsii nama dhahanuun beekamti gatteessistee nama asirra hin beeytu hin naafaqa uleen osumaayyuu waan fedheeyyuu ta'e nama tumuu hawwan niitii tumuu hawwan hin hawwanii anuma isin jedha maaliif ati uleen beeyta biibtiiti
gaafinis tolfura tarkee tolfuuta inni immoo akka beekan tolfuuti ammallee si shigida odoo waltumtan ruhiin tarkatti ba'uu dandeetti ani ruhiiteetiif kana si dhaamaa jiru obboleettii innaa gara biraa immoo kutaa walii malee neerum naachuu barbaadeet ammasumattiyyuu namni dubartii nagaa haatitti gafe niitii nagaa himan arganne jechuudha akka abbaan kaanus godhatuun immoo jaalala yookaan niitii fuudhee yookaan waan gaarii miti isii gubuuf maan nama goobillaa aleekum kun maan nama goo xiqqeennayyuu kun wallaahi laazim xiqqeen ofi garsiisay malee maan nama gubu bakka osoo ana ta'e lakkooma kanus kan jalaan dubbadhu jechuudha xaxxa jedhee zanaa jedhee fataa itti garsiisaa jechuudha siggiree loon bar kaayyoof gajjette malee bar jireenya siin jiraanne laayifii siin dhaxxaaxamne bar isilleen akkuma nuyi ijoollummaan biyyaa baate bar mukaanus ijoollummaan biyyaa baate gaafa biyya jiru viidiyoo sii hordofaa ture akkuma keenya kan ijoollummaadhaan gaafa jarri lamaan wal argan beekaa isin jedhaa baran nama Oromoo takka osoo hin argin miidiyaa kanarratti osoo fiilama laallu an kan arge ummukaanus agasii asabbaa jaboochuu wal barne agasii asuu hagariikaadhaan nu jara hordofaa ture hanga barnoota adda addallee hordofan jara hordofuun dhiisne maaliif nama dabbaran waan ta'eef namatti tolan waan ta'eef isin galtee innaa waan akka saniiti maal isin jechuu barbaade isaanii fi kiyyaa fi tiyyaa jedhan takka eegasii kiyyaa fi tiyyaa jedhan tassantu dhufi jara lamaan takka beektan amma isin biraa deemtina fakkaata Ameerikaa kana walumaa galatti rabbi bultii kennaa tiisu namni hammeenya fi hodhuu jaalalaa fi miti qabultii namaarra haasa'u ani immoo kan irraa haasa'e akkaataa bukaanus hin naffu hin corrobu hin beekan dhiirri bultii akkatti qabatan hin beeka fuudhullee bar mirga qaba meebii daftee natti hin galtu jedhe fuudhuu mirga qaba garuu akka dhiiraa ta'uun barbaachisaadha akka dubartii yookaan ijoollee waxaxee reegganaa waa janaa jirtu ta'uu sirrii miti eeqa isinii ta'uu liqimsitan isinii ta'uu itti dhiistan deema moorri fuula keessa maadiyaati shafantanii nama arrabsitan sun deema ijaaba ofirraa buusa jabni ka dubartii kabajaa dubartii rabbi beektuu dubartii rabbiif sattarattee dubartii islaamaati ijaabni ati immoo tiyyuu jechu maadiyaatii dhoysuudhaaf jecha ajjabattee nama jala deemtee nama arrabsin okay maadiyaatii dhoysuuf akka tajjibatte koomentii keetti hima manni kee guutuun suuraa jaabati manni kee guutuun suuraa markaza iimooti markaza zoomiti manni yuutuubbaa kee jechuudha garuu immoo nama jala deemtee ani koomentii hortamna jalaa qabda ka dallate malee kun guutuun arrabsoodha viidiyoo bara kanaa sun ta'a viidiyoo bara duraaf ajjalan arrabsita habiibsiti na beeytaa laata na beekittaa yoo na beeyte ammaa hinaaffafna arrabsitee jechuudha dasna jedha garuu yoo nan beekin naman beeytoo akka beekan lafaa qanee arrabsan garuu an siin dhiisu waan beekuu qabdu siin dhiisu guyyaa tokko akka badaan na dallansiste waan ta'eef siin dhiisu wallaahi laazim rabbi fuula isaatti sirraa naa kaffalu jechi ati naan jette sun a'uuzu bil anan madaalu anuma jabi hin madaalu waan fedhellee ta'e intalli muslimaa jechuudha akka isan nama jalatti hin barreessitu ijaaba godhatteeti immoo ati ka barreessite na akkasii deema maadiyaatii keessa fuula waan mana madaamii keessa jiru waan diddibadha ballee isaanii bobaa keessan quba qabaadha jalaa gubbaa keessan quba qabaadha warra inshaallah keessi isaa qaamni isaa guutuun ajaa'ibu waan ajaa'ibaa kana nama jala barreessa rifeensa kan olii qambaa gadi huccuurra shaanfalisa illee sirreeffadhu deebii dhahadhu koomentii jala deemtee nama arrabsi minam bakka viidiyoo keessatti tollu ta'a dhaggeeffachuu dirqama qabda waan bilook nama godhanii qaata bilooksi godha akka viidiyoo gallakkiseen akka waan natti wanni narra dalagattee karaamaa narra dalagattee xalli jettee na jala dhufte tokkoffaa koomentii kee erga inni illee arrabsoodha hin dabbara maqaan keellee immoo hagiidha akkuma sana jala dhuftee hayidaa jechuudha maalii hagii jedha maqaan isii akkuma sana jala deemtee hayidaa jechuudha hin hagin na jalatti baarakallaa fiik bakka itti hayiduutu qabdu warri immoo waa'ee bultii nama gorsitan ani gorsa keessanitti dhimma qabu waa'ee bultiiti jaarraa no jaalala wala jinoora yoon argitan nu jaalachuu mirga qabdan nu dinqisiifachuu mirga qabdan du'aayii nu gochuu mirga qabdan nu kabajuu mirga qabdan sinii galte garuu ani abbaa waa'ee abbaa jaborratti takkitti tanteenan gorsitullee hin dhagahu lisii miti warra kiyyaan dhagahuan abadan hiriyaanatti dhiyaattu waa'ee isaa irratti hin dhagahuan hin dhageenyallee kanaan durallee amma boodallee dhagahuuf hin taa'u tammoo qormaanni kanaan duraa caalaa ka of dura dhufu jiru wuxxeetirra jira wuxxeetii tamaam baqa rabbi malee bultii namaa ka eegu ammoo namaa miti kuna waa beekuu karaa nama jira deemtanii gorsitan of gorsaa deema